الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد دعوتو تكين حديث أرجم ربيتك عليه الصلاة والسلام كان أملا غاري نما برسيسو أكمتي نموتا وجنين كيسوما وراها جمتو تدد دوتا وجيران نجدو كان نبرسيسو تكون قباب سيسيني في كاسو يالا النس حديث عايد بن عمرو صحابان أرجم ربي عليه الصلاة والسلام ندبرسين وياتكو لولا sulhii Hudaybiyaa booda Abu Sufyaan gara Madiinaa dhufe. Yeroo inni gara Madiinaa dhufu Salmaan, Suhaybii fi akkuma kana Bilaaltu dhaabbataa dhufe jara bira darbe. Ogga kana isa arganii jarri kun baay'ee aaranii maal jedhani sayfiin rabbii maa akhadat suyuufullaahi min cunuqi caduwwallaahi maa akhadahaa jedhan. Sayfiin rabbii aduwwii rabbii kanarraa haqasii hin guuttanne osoo sayfiin rabbii jiru namichi aduwwii rabbii diina rabbii ta'e kun akka kanatti deemuun qabu jedhanii baay'ee gubatanii dubbatan. Yeroo kana Abubakr Siddiq jecha jaraa kana dhagahee akkam akka kana jettu isin lishaykh Qurayshin wasayyidihim nama manguddoo Qurayshii kana hangafa jaraa kabajamaa jaraatiin maaf akka jettu jedhee Abubakriin jara kana lole eenyuun Salmaaniin Suhaybiin Bilaaliin lole ergasii ergamaa rabbii bira dhaqe alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbii bira dhaqee itti hime. Salmaan Suhayb Bilaal Abu Sufyaaniin akkana jedhanii ani immoo jaran lolee jedhetti himnaan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniini la'allaka aghdabtahum jedhani jara dallansiiftee tansise'a jara Bilaal jara Salmaan dallansiiftee tansise'a yoo jara dallansiiftee ta'eefi la'in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak yoo jara dallansiiftee ta'eef rabbii kan kee dallansiiftee taa jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa kana muslimtu gabaase bi hadiisa kana hatiin xallu gabaabsine tokkoffaa Bilaal gabricha habashaarraa gurguramee dhaqee bilisoomfame Salmaan Faarisirraa kan dhaqeedha akkuma kana immoo Suhayb Ruumirraa kan dhaqeedha gabrootatu bilisoomfamanii achi kaa'aman warra kana Abu Sufyaanii fi mushrikoonni biraa Makka keessatti jaraa fi nama jara fakkaatu rakkisaa aadaa ka'aa cinqaa turan. Har'a yeroo inni bilisummaadhaan Madiinaan keessa dhufe deemu arganii aaranii jecha kana jedhan. Aaranii jecha kana jedhan. Isa kana Abu Bakriin immoo maslahaa biraa laale. Tokkoffaa sulhii Hudaybiyaa keessa jirra lammaffaa immoo osoo Abu Sufyaan kun ka'ee islaamummaa fudhate namoonni Makkaa Qureeshonni danuu islaamummaa fudhatu ta'a maaliif akka kana jettu jedhee jara lole. إذا كان مولك يرجع ربي تيمي عليه الصلاة والسلام جرى له ليك جدي جنان يرجع ربي عليه الصلاة والسلام أتيو جرى سلمان جرى بلال جرى سهيب دلنا سيفتة تتأفي جركو ورا هالكنيف جال ربي جرى بربادا ربي كان كذا دلنا سيفتة كاجدا ألف ربي سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه جرى هالكنيف جال ربي بربادشا ربي جرى قدسا ربي جرى قدسا ربي جرى ذكرنه أوف بران أري نيجد يجيد أف بكك نيجد كناف يو جرى دلن سيفتة تتأ ربي كده دلن سيفتة تاجدنين أوجا كنا أبو بكرين بي جرى سلمان سهيبي في بلال بردك يا إخوته أغضبتكم جد يا أبوليانكو اسمين دلن سيسة لا تجناني جنان لك من دلن سيفني يغفر الله لك يا أخي يا أبولي سكين يا ربي سيف أرار بوجدنين تقفا كابتن إجون قدان الرارجنو namoota miskiina dadhabaadhaaf islaamni iddoo guddaadha qaba. Jarri kun gabroota bilisoomfaman wamaa aangoo addaan qaban. Garuu rabbiin biratti sadarkaa guddaa qabaachuutu mala. Iddoo olaanaa qabaachuutu mala. Abdallah ibn Umar yeroo garii hiyyeeyyii miskiina gabrootaa wajjin taa'ee nyaataayi maaliif hiyyeeyyii miskiina gabrootaa wajjin yeroo hunda teessa jennaani lakki jarri kun guyyaa qiyaamaa mootii ta'uu jaraatu malaa jedhe har'aas biratti sadarkaa dhabanus kanaaf islaamummaan jara kanaaf iddoo guddaa kennite jechuudha jara akka Bilaal Habashaasii gurguramee dhaqe Suhaybiin Ruumirraa dhufe Salmaaniin Faarisirraa dhufe qabxiin ijoon tokko isa kana isa kanaaf ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam jara dallansiifteetta taanaan rabbii kee dallansiifteetta jedhe jaalalli rabbii jaalala jara miskiinotaa kana keessa jira dallansuun rabbii jara kana dallansiisuu keessa akka jiru himanii jechuudha qabxiin lammaffaan immoo ilaalu qulqullummaa Abuu Bakrii akka inni dafee yeroo balleesse illee rifatee gama rabbii deebi'u waan jedhe kanaaf sababa dhiheessuu yaanne sababa adda addaa kunoo sulhii keessa jirraa hin jenne Abu Sufyaan nama beekamaadha utuu islaamummaa fudhate sila ummanni Qureeshii kun akka jiru islaamummaa fudhata maal hin jenne dafee dhaqee jara sana dhiifama gaafachuu jalqabee jechuudha Abu Bakr kabajamaa Qureeshiiti nama booda ergama rabbiitii khaliifaa ta'e
jarrisuun gabroota kanuma wajjin yaa obboleeyyan kan koo isin hin dallansiisee laata jedhee ariifatee dhaqee dhiifama gaafachuu Abuubakrii ilaale. qabxiin cimaan isa kana jechuudha. Idaa massahum xaa'ifun min ash-shayxaani tadhakkaruu fa idaa hum mubsiruun jedhe. Mu'mina jechuun yeroo dogongora wayitiin shayxaanni isaan tuqee jedhe achumaan rabbii yaadatanii gama rabbiitti deebi'anii arganii badii ofiitiif jechuudha araarama gaafatu. Obboleeyyan isaaniitti yoo balleessanis dhaqanii dhiifama gaafatu jechuudha. Inni sadaffaa jarri sunis sila nutti balleessite numiite jedhanii komisaa keessa hin galle maal jedhanii yaghfirullahu laka lakki nuti sitti hin dallanne yaa abbaa bakri inumaayyuu rabbiin siif araaramu dabalatayyuu jedhanii du'aa godhaniif jechuudha. Mu'mina qalbii cabsuun hin ta'uudhatti jarris beekanii akka kana qalbii abbaa bakri jechuudha hamilee isaa ijaaran deebisanii. Nutis kanaafu warra miskiina hiyyeeyyiidhaaf bakka qabaachuu kabaja kennuu fi barbaachisaadha. Lammaffaa yoo balleessine dafnee dhiifama gaafachuun badii keenya irratti nee achi sababa biraa funaanuurraa badii sanaaf dhiifama gaafachuun aadaa keenya haa ta'u. Sadaffaa immoo nama badii balleessee dhufee dhiifama nu gaafate dhiifama gochuun aadaa muslimaati waan ta'eef waan kan haa aadeffannu jechuun barbaade. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.